ያለው በምትፈልጊኝ ሰዓት ከጎንሽ ነኝ። በየትኛው እኔ ደግሞ በዚህ ሰዓት በጣም እውነት ለመናገር ሰው ያስፈልገኛል። ብሩኬም ቢሆን ከዚህ በፊት እሱ ያየችው ነገር አድርጎት ከሆነ በውስጥ ሁለታችሁ ቢያወራሽ አሪፍ። እንደ እኔ እኮ ለእሱ የምደብቀው ነገር እንኳን የለም። አንድ ወንድ እንኳን ካወራኝ የከሌ እኮ እንደዚህ አወራኝ ብዬ ነው የምነግረው። እንዴ በዚህ ልክ ግልጽ እየሆንኩለት እሱ ለምን ድብቅ ይሆንብኛል? እሱን ስለሚወዱት ስለሚያፈቅሩት ብቻ በቃ ብዙ ርቀት ከእሱ ጋር እንዳላይሽ እስከመባል ደርሻለሁ አውቃለሁኝ። ግን ደግሞ አሁን ራሱ ፈልጎ ነው ያደረገው። እሱ ያሰበውን ነገር እኔ አስቤያለሁ እውነት ለመናገር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركفوني أكم جرتني إندي ناتشو السلام ناتشو አላችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? አለን መቴናል ሀይሚቾና ፍጹምም አብሮ ዛሬ ካች ብሎላል ወደ ሚዲያ እንኳን መጣችሁ። ብቅ ያሉ ነው። ጥሩ ነው። እንኳን መጣችሁ። እንደዚህ ሀሳባችሁ የምትነግሩ እንደዚህ ወጣችሁ ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። ሰውም የጨነቀ ስለሆነ በጭንቅቱ ይወጣል ብዙ ሰው። እንደዚህ እናንተ ፊታችሁ አይቶ ሌላ ይቅርና ፊታችሁ አይቶ ይደሰታሉ። አይዛችሁ 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 አይዛችሁ። ሀይሜ እኔ በራሴ ሀሳብ አሁን ይሄ ነገር እንኳን አሁን እናንተ ፍቅረኛ ነው፣ ግን አንተ ብሩኬን ብታገቢም ሀይሚዬ አንድ ሰው መጥቶ ብሩኬ እንደዚህ ያደርገዋል እንደዚህ ሰርተዋል ሲትል እኔ እንደሳቤ ሻንጣሽን ያዝ ወደ ቤቴ ወደ እናቴ ወደ አባቴ ሄዳለሁ ነው የምትይ ወይስ ነገሩን ቆም ብለሽ ይሄ እንዴት ብለሽ ብሩኬን አማክረሽ ይሻላል? እኔ ወደፊቱ እንዴት አሁን ፍቅረኛ ነው፣ ወደፊቱስ ኮሳው የእኛ ሰዎች እንዳወቃችሁ ነው ሰው ማጠላት ሰው ማገባት ነው። በኋላ እንዴት ነገሩ ነው። አሁን እንደዚህ ብትሆኒ ማለት ነው። ስለዚህ ራስሽን ወደ ሚዲያ ተይና አሳልፈሽ አትስጭ እኮ። ትናንትና አላገኝሽን 1 አመት ሆናችሁ አብራችሁ። ካጠፋ ወንድ ልጅ ነው፣ ግን ለሰው አሳልፈሽ አትስጭ። እውነት ምን አንድ ቀን ስተት ስንት ጥሩ ነገር አሳልፋችኋል። አንድ ቀን ስተት ብለሽ አሳልፈሽ አትስጪ። በካሜራ ጀርባ ቁጭ ብላችሁ ብትወሩ ጥሩ ነው። እንደዚህ ነው ይሻላል። ግን ደግሞ ፍጹሜ አመሰግናለሁ። በጭንቀቴ ጊዜ ጎኔ ሆንክኝ ያለች ነው። እውነት ነው። ሰው እኮ አለን ስላችሁ በጭንቀት ግዛችሁ ደስ ይላል። ፍጹሜ ብቻ ብትሆን ብሎ ነው አብረው የመጣ። ብሩኬ ደግሞ በጣም ተናድዷል። አከነጋ ይሄ akkasii jedhe dhufanii jiru goddanyoonni keenya jaalalleen keenya nu dhufanii jiru. Fitsume boskiin arganne kalee sanatti fakkaata. Haimee Burukeen akka fiigee dhufetti sila Fitsumeetti baay'ee tokko gaddee jira, aaree jira. Isa dhufanii gara wada finfinnee isa dhufanii kana maaliif natti ninneedha kan inni aaree akka deemaa jirallee hin jedhu kan inni jedhee aaree jechuudha. Egaa Haimeen otoo nani hafeeyyuu hafaan jirtu teefi qophaa ishee deemuu irra jedheet fidee dhufee baga faanarra jiraate maaliif jennaan cinqam nam tokko gisee amma ishiin galateeffataa jirtiyyuu silaa waan hin taane keessa galeen ture. Baga ati jiraattee kan isheen jettu isheen illee murtoo mataa murteeffachuu fakkaata. Na amanuu kanneen amanuun eeggadha taa'eeman eegaa jechaa jirti. Abdiin kutu jechaa jirti. Burukeen immoo maalis ta'e maalis kabajan barbaada. Akka kanaa naan jechuun isheeyyuu jedhee baay'ee tokko kaleessa akka argitan baay'ee tokkotti aaree jira. Otoo maal ta'e kadhadhee karaarra jiraachuu wayya malee kibiriin koo tuqamuu qabuudha kan inni jechaa jiru jechuudha. Ilmooniira akka mooteeyyuu haftaa minneti maalii miti kan inni barbaadu kabaja, kan inni barbaadu ulfina.
Sa'achitti dhuguma tokko achirratti baay'ee namoonni baay'een dubbatanii jiru. Garuu immoo akka waan guyyaa tokko waliin argine waan akka guyyaa tokkotti waliin hin nyaanne sitatii yoo balleessira ta'e sitatii guyyaa tokkoof jettee waan inni tola oolee kana fuutee bishaanitti naqxee akka kanaan miidiyaa irratti hadheessuuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wallaahi maaliif namni nama taazzaba? Wallaahi namni nama taazzaba. Maaliif waggaa amma kana rakkina kee izanii waa tokko sii godhatootti hin jiraanne jettee boossee homa jettu garuu immoo sitatii guyyaa tokkootiin yoo sitatii hojjeteera ta'e inni waan tokko hin hojjenne ani morma koo sii kennaa jechaa jira mitiire. Kanaaf jettee awwaa miidiyaa irratti akka kanaa wal awwaarraduuni baay'ee miti. Ammallee achuma jirtaa jechuudha. Haimeen ammallee achuma jirti. Sitatii sanarraa hin deebine. Har'allee maqaa miidiyaan qabdeen gadhiistu kanan isheen jechaa jirtu. Nama guyyaa tokko wajjin nyaatee miti namuma ijaan argee beekuyyuu fakkaattu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni gizee waa walirratti xiqqoo tokko sitatee wal argu maaliif wal xiqqeessu maaliif waan duraa sana achi kaa'ee sitatii guyyaa tokko haasaa dhugaa rabbi. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Waan dura tola ooltan waan dura hojjettan achi keessanii sitatii guyyaa tokkootiin gizee as baamee waan baay'ee haasaamu haamilee nama tuqa. Burukeellee haamilee tuqa dhugaa dubbachuuf. Ilmoo dhiiraatti bara. Obbolaa qabna mana keessa. Wallaahi jechi gadi ta'ee amee maaf akkas ta'e burukee kun akkamiin akkasina goote jechuu maltu as baatee akkas goote jechuurra duuba kaameraatti mari'atanii yoo balleessirate dabarsitee kana hunda namaaf kennuu keerraa dabarsitee siin kennuu jedheeni jette qaleessa. Maal tafe kanarra dubartii wajjiniin caballaqamaa jira jettee dabarsitee kennite inni immoo morma kun sii kenna ani kanan hojjennee jedha. Namni akkatti yoo nama addaan baasuu barbaade zamana kana keessa waan hunduu wanta jiruuf Photoshop waan garaagaraa addaa hojjetee fidee agarsiise. Borootuma tidaarii keessa galtee Haimeen tidaarii sanayyuu dhiiste shantaa ishee qabattee nan deema jettee qayeeruun ishee nafuu jechuudha. Abbuma argee yoo gurra banee waa jedhee dhuguma itti fudhattee kaatee isan gaafattu yoo ta'e isa maaf akkasuma goote toon jedhiin baateema baduu yoo ta'e rakkisaadha. Furmaanni kan dhufu immoo yoo oduun akka kanaa dhufu waan immoo qabatamaan akkuma ammaa jettu kanatti waa yoo jiraate qaxxitaa bira deemte kaameraa kee minaaminii dhiiste maaliif kun akkasuma goote jechuun furmaata tokkodha jechuudha. Qarmatti kan namni hin beekne kan akkasuma goote tana miidhee maalii goote baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni ammaa akkatti amanuu dhabe. Walakkaan tokko burukeen kanan hojjetu morma keenya kennina quba keenya kudhanii farramna kan jedhu baay'eetu jira jechuudha miidiyaarraa amma jechuudha. Kana biraan sababuma kanaan kan nama gaddisiisu tokkoffaa anaan na gaddisiisu sumayyuu miti hanuma haadhuma haatii xiqqaattu hanaatee arrabsamtuutuyyuu laphee kona dhukkubsee na danfisan akka wallaahi na boosisu. Ani nani bookan wallaahi haadha wanta jaallatu beekuuf haadha isaatiin karaa haadha isaatiin yeroo hunda kan isaa miidhan jechuudha. Haamilee isaa tuquu barbaadan karma haadha isaatiin baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo bakka hunda jirtu. Wallahi rabbi sobri isinii haa kennu. Kana sin hoogganiina dandeessanii dhaabbadhaa malaala yoo barbaadan immoo hundumayyuu miizanaawii godhaati irraa haasa'a. Miizanaawii wayya gara lamaanittiyyuu. Kanaafuu maal jechuu barbaadan ijoollee baay'een argee waan baay'ee haasoftu sinirraan bareedna. Wallahi kun keessa sinii hin gashu. Sin taazabu malee sin hin jajan jarri lamaanuu. Guyyaa tokko garuu araaramuu isaanii nafan. Akkuma kanaan dura gaafa araaraman kana sin taazabu. Nama baay'ee ijoollee baay'een arge. Wallahi ani gizee akkasii kana hankeenya kun maal hixaa keetii jedha. Waliifillee mana namaa deemnellee maaltu nama gashime. Dhaabba laalaa yoo dandeessanii miizana taa'a irraa dubbadha. Yoo dadhabdan immoo haadhan tuqiina haadha irraa alattani. Siniin gashu kun siniin ilaalatu jireenya keessan miti jireenya jaraa lamaan jidduudha malee. Sinii waan tokko waan irraa argattanii qabdan. Kanaaf akkuma walirratti bartani waluma xiqqeessaa oolaa malee ganda namaa deemtanii daangaa cabsitanii haxxanii naman xiqqeessinii yaadina. Viidiyoo kana argitus jedhee sin gaas jedhee yaada. Warri kana hojjettanis immoo beektu jedhee yaada. Sin jaluman jira sunuma ilaalaan jira. Maaliifi dubartii taanii sumayyuu dubartii taanii haadharraa alanne gizee haadha xiqqeessinuu maal namatti fakkaatu safuudha.
safuudha. Dubartiidha. To dhiirate illee maamti. Dubartii taanee dubartii xiqqeessinaa jechuudha. Sinitti haa dhaga'amu. Mee ani gizee tokko dhugaa rabbi. Mee har'a ciistanii ka'uu keessan hin beektani. Maaliif waan namaarraa waan naman ilaashisne nama xiqqeessu nama qoshushuurraa maaliif hin dhaabbattanii? Maaf of hin ilaaltanii? Ammam nyaattu addunyaa kanarra? Ammam teessu addunyaa kanarra? Mee isaanii wallaahi otoo deemtaniiti dingata hiriyyaan keessan meeqanni isin biraa dingata otoo deemuu dhabamu. Mana tokko keessa hiriyaa keessa gooddeenyaa meeqan mana tokko keessa alawota mana tokko keessa kan karaatti otoo deemu. Mee kana faa yaadaami. Obboleessa keessan simbiraa bahee daqiiqaatti hin deebine obboleettii keessan simbiraa baatee daqiiqaatti ol hin deebine mee yaadaa kanuma yaadaati ufuma keessanii namni sin qoxaaxara toon ta'in namni sin dhabbooma toon ta'in ufuma keessan mee rabbii harka rabbii akka jirtan beektu ufuma keessan yaa rabbii koo maal balleesse laata maaliifan akkas ta'e jedha ufuma keessan mee garuma rabbiitti galgalaati of ilaalaati waan hin taane irraa deebaati waan nama xiqqeessu waan nama ilaashisne keessa galtanii nama arrabsuurra otoo dhaabbattan maaltaa dhugaa rabbii maaltu sin bitate amma jarri lamaanuu sin taazzabu wallaahi al'aazim isa burukee jette isheenu haimeen amma maal jette isinitti fakkaate biidicha jalaan dhibamtanii akkuma koo kana dhaxxanii dhaggeeffattu jedhee yaada warri tokko hoggantanii tokko xiqqeessitan rabbi isiniif haa dhiisu jettee jirti rabbi isiniif haa dhiisu.